Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata fulbaana 29 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Hunda dura baga jala bultii kabaja ayyaana irreechaan isin ga'e. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Isin keessummeessaa dhaamsa hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname kan isin biraan ga'u aan michuu lammiiti. Wallee ayyaana irreechaa laalchisee sirbames ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraa qabadee dhiyaadheeraa oduu waliin aan qalbeessaa dhangiyaati. Jalqaba irratti hangafoota isaanii. Mootummaan sodaa uummata Oromoo irraa waan qabuuf humna waraanaa ammallee konkolaataa gurguddaan gara Bishooftuutti guuraa jiraachuun himame. Weerara wayyaanee maqaa uummata daangaa Oromiyaan uummata Somaaleef qabatee dhufe karaa nagaa akka hiikamuuf jaarsolii walitti dhufeenya irratti hojjetaa jiran gartuun mootummaan hoogganamu dararuu itti fufe. Hidhaa fi iraarsaan uummata Oromoo irratti ammallee jabaate. Amma oduu tokko tokkoon. Mootummaan sodaa uummata Oromoo irraa waan qabuuf humna waraanaa ammallee konkolaataa gurguddaan gara Hora Harsadiitti guuraa jiraachuun himame. Odeessi sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hirmaattota sagantaa irreecha baranaa irraa dhaqqabe akka ifa godhutti humni waraanaa mootummaa wayyaanee hidhannoo guutuudhaan konkolaataa guuraa jiraachuun dubbatu. Odeessi sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo hirmaattota sagantaa irreechaa baranaa irraa dhaqqabe akka ifa godhutti humni waraanaa mootummaa wayyaanee hidhannoo guutuudhaan gara sanitti guuraa jiraachuu dubbatu. Ayyaanni irreechaa bakka nagaa, bakka jaalalaa, bakka tokkummaa fi bakka waaqa ofii itti galateeffatan waan ta'eef humni hidhannoon socho'u kamuu akka achi ga'uu hin qabne murtii abbootii gadaa ture. Walitti qabaan abbootii gadaa akka uummataaf ifa gochaa turanitti bakka irreechaatti alaabaan kamuu alaabaa abbaa gadaan ala achitti akka argamuu hin qabne labsii baasaa turuun isaanii ni yaadatama. Labsii isaaniin foolleen nageenya ayyaana sanaa eegu akka ijaaramee jirullee dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Murtiilee kana faallessuun dabalataan madaa bara darbee kan uummatatti fidu wiixxifachuuf murtii kana faallessuun humna waraanaa gara sanatti bobbaasuun wayyaanees hirmaataan sagantaa irreecha baranaa irraa bilbilaan yaani nuti fudhanne yaada kana faallessu ture. Dhaggeeffataan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kan ta'e haalli sochii ayyaana Bishooftuun wal qabatee hanga ammaatti maal akka fakkaatu sochiin mootummaa maal fakkaata humni waraanaa hidhatee socho'u naannoo sanatti akka hin argamne jedhamaa ture maalirra ga'eera kan jedhuuf akkanaan deebii nuuf deebise. Odeeffannoo qabnutti ayyaana irreechaatiif naannoo sana akka deemtee jirtudha. Ayyaana irreechaa baranaa gaa wanti adda godhu qaamni mootummaa kamiyyuu achitti argamuu hin qabu. Humni hidhatee socho'u kamiyyuu naannoo sanatti akka argamuu hin qabnedha kan miidiyaa garaagaraatiin dubbatamaa ture. Kan murtiileen abbootii gadaas kan isaan dabarsaa turan kanadha. Akka ati argaa jirtutti akka ati taajjabaartutti wanta akkamiitidha? Akkuma asirratti yaaltee abbootiin qaamni mootummaa kamiyyuu akka hin argamne irratti dubbatamaa ture. Sirriidha garuu amma akka argamaan jirutti yaani safara sana naannoo sana kan inni jiru. Ammallee mootummaan federaalaa qaama hidhatee yookaan humna waraanaa konkolaataa 13 ta'ee naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa irraatii ta'ee gara magaalaa Bishooftuu buusee amma qophise mari'achuun bira ga'ameera. Aduma kanaan odeeffannoo achi keessaa ba'aa jiruunis uummata Oromoodha.
nun kaasan jedhuun fidee akka fuusedha kan haasa'amaa jiru. Wanti kun ammam ati akka argaa jirtutti wanti argaa jirtu kun dhugumaatti poolisoonni hidhatanii socho'an magaalaa Bishooftuu keessa qabatanii jiru moo akkuma dhageessetti kanatti nuuf himaa jirtu? Qaamaan kan inni arge makiinaa 10 kaleessaa 8 irratti fidanii magaalaa baasuutu dhaabsaa kan turan egaa naannoo sa'aatii agarsiisu kan foonii ba'anii galgala sa'aatii 3 illee makiina konkolaataa waraanaa 3 halkan egaa sa'aatii 3 kan geessanii fuudhanii baadiyyaa keessamanii kan dubbachaa hin jiru amma buufataa leenjii waraana Bishooftuu buufatanii akka isaan jiran baadiyyaa akka ajaan argeessu akka dubbachaa jiru. Qaamonni kun hidhataniitidha socho'aa jiru moo callisanii uffatuma waraanaa qofaani kan isaan uummata keessa deemaa jiran? Hidhannoo guutuudhaan deemanidha kan socho'aa jiru. Qaamni kun hidhannoo guutuudhaan kaleellee gaafa konkolaataatiin deemanillee hidhannoo guutuudhaanidha kan socho'aa jiran. Ammallee hidhannoo guutuudhaanidha magaalaa Bishooftuu kan jiran. Akka ati dhagaa jirtutti odeeffannoo jara keessaa akka qabdutti ajajni jaroota kanaaf humna hidhatee socho'aa jiru kanaaf kenname jira. Amma akka hin jirrettidha achi odeeffannoo kan taasisu amma ajajni kamiyyuu akka hin kennamin garuu qophaa'aa akka jedhameen deemanii buufataniiru. Guyyoota kana har'a yookaan boor keessatti ajajni akka darbuuf yookaan immoo ergamni akka itti alaalaatamu garuu haasa'amaa jira kan jedhu achi keessaa odeeffannoo bahee dhaga'uu dandeenya. Ayyee galatoomi yaadannoo kenniteef yaadni dabalataa yoo jiraates itti deebinee dhimmuma ayyaana irreechaa irratti siyaasofsiisuu dandeenya. Turtii gaarii siif haa ta'u, ayyaana gaarii siif haa ta'u. Akkasumas basaasonni wayyaanee osoo ayyaanni irreechaa hin ga'in dursanii Bishooftuu akka seenaniif wayyaaneen qopheessaa akka jirtu barame. Basaasonni diinaa kunniin qeerroo Oromiyaa wayyaaneen kanaan dura qabdee hidhuuf barbaaddee dhabde suuraa isaanii qabatanii akka ayyaana kana dhaqanii fi dargaggoota kana akka hordofan qajeelfamni darbuufiin ibsameera. Gama biraan kabajaa guyyaa ayyaanaa irreechaa jeequuf wayyaanee fi tigni isaa lukkeelee fi farreen shira xaxuu irraa waan hin deebineef dammaqinnii fi to'annaan akka jabaatu jechuun sabboontonni Oromoo uummata Oromoo ayyaana kana irratti argamuuf dhaamsa isaanii dabarsu. Weerara wayyaanee maqaa uummata daangaa Oromiyaa uummata Sumaalee qabatee dhufe karaa nagaa akka hiikamuuf jaarsolii walitti dhufeenya irratti hojjetaa jiran dararuun gartuu mootummaa federaalaan hoogganamu Abdii Ilee dararuutti jiraachuun himame. Maqaa uummata daangaarraan akkasuma gogaa uummata cunqurfamoo impaayera biyyattiin duulli hamaan uummata Oromoo irratti banamee jiru ardaa isaarraa Oromoo kitila buqqaasee qabeenyaa isaa dhabsiiseera. Kanaanis ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf mana hidhaa lafa jalaatti biyya Sumaalee keessatti rakkataas akka jiran dubbatama. Waraana wayyaaneen uummata Oromoo irratti banteen maatiin keenya ilmaan hiyyeeyyiif kaadhimuun ishee waan ifaadha. Rakkoon uummata Oromoo baharraa gahaa jiru xiiqeeffannoo jabaa keessa galchuuttis jira. Rakkoo uummata irratti banameef kallattiin liyyuu poolisii ta'uu isaa uummanni Oromoo Sumaalee hubatanii jiru. Kan ofirraa maqsuuf jaarsoliin araaraaf uummanni gartuu lamaan qopheeffatanii akka araarri bu'uuf tattaaffii jaarsoliin gochaa jiran harkatti doomsuun mootummaa wayyaanee ifa ta'e. Maanguddicha beekamaa fi jaarsa gosaa Gadaa Bursii Abdii Qaliilee kan jedhamuu fi miseensa paarlaamaa duraanii Oromoo fi Somaalii maaf walitti araarsita jechuun iddoo mana hidhaa Marmaara Duwwaa 4tti agosilleen hidhee jira. Maatii fi jaarsoliin Gadaa Bursii maafiitan jechuun gaafataniis pirezidaantiitu hidhaa jedhee isuma gaafadhaa jechuun deebisaniif. Gochi kun gosa Gadaa Bursii hedduu mufachiisuus himanii jiru. Rakkoo waraanaa nurratti labsameef mootummaan federaalaa furmaata nuu hin laanne ittuu ammeesse jechuun Oromoonnis yaada isaanii kennatan. Weeraruma liyyuu ayilii uummata irraan geessisaa jirtu maal akka fakkaatu Hararge miidhagaa lolaa irraa bilbilaan fudhannee turre. Lolli liyyuu ayilii akka dhaabbataa hin jirre uummanni jiraattonni achi dubbatu. Mootummaan olola afaan faajjiif akka lolli dhaabbatu haa dubbatu malee lolli sun ammallee akkuma itti fufee jiru nuu himan. Dhaggeeffataa keenya bilbilaan yaada irraa fudhanne lolli baa Oromiyaan diinni nutti bante maal akka fakkaatu akka naannuuf ibsee jira. Nagaa jirtu akkam an qalbeessaa Dhangiyaan jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraan sii bilbilaa jira. Jirtu akkam?
Ayyee akkuma beekamu egaa ati akka naannoo Harargee naannoo Baha Oromiyaa jiraachaa jirtu quban qaba. Haala weerara liyyuu poolisii dhiyeenya kanaas quba akkuma qabnu atis argaa waan jirtuuf odeeffannoo tokko sirraa fudhadha jedhee. Ayyee Omar akkuma qabu waan jiru siifilma. Tole egaa akkuma dhaga'aa jirru akkuma atis dhaga'aa jirtutti uummatni danuun naannoo Jijjigaa irraa qabee naannoo Harargee ba'aa sana keessatti illee baay'ee miidhamni guddaan irra gaggahaa jira. Kan qe'eesaa fi ardaasaa dhabee qabeenya isaa maatii isaa gadhiisee baqatee gara Oromiyaatti achi as godaanaa jiru jira. Naannoo ati jirtu kana akkam uummanni naannoo sanarra jiru amma weerara liyyuu poolisiitiin qabbanaa'ee jira moo ammallee itti cimee jira? Malleen garraa kanallee achi keessaa kan baqatu dhufaatuma jira. Keessattuu kanneen naannoo Sumaalilaandi gara Siiraallee kaasee Wucaalee Jijjigaarraa kaasee. Hangarraa kanatti makiinaadhaan dhufaa jiranii kaleessallee naannoo makiinaa 10 walitti magaalaa Harar keenya. Magaalaa Harar? Tole. Uummanni kaambii waraanaa isaanii fi kaambii waraana makalaakaa yookiin waraana mootummaa harka turee fi akkasumas liyyuu poolisiin qabee ture hangarraa achiitti baqatee lubbuu isaa baafataa jira. Kaanis immoo weerarri kun eegaleen baqatee dhufee aanulee akkasumallee ganda yookiin araddaarrallee buufateetuma faayaa ture. Ayyee amma ati ardaa liyyuun poolisii kun weeraree fardaa liyyuun poolisii kun dararaa jiru keessaa ardaa kamirratti argamta? Deeggarsi gahaan uummatni godhaafii jiru kun haalaan immoo qaqqabaa jira. Nama naannoo hanga gara miidhagaaffatee jira. Keessattuu naannoo mudhii fi akkasumas mulluu jedhamu akkasumas karaa Bidibooraatiin badiif keessaa hanga dhiyeenya kanaatu liyyuun poolisii kun dhufee uummanni hanga tokko ofirraa deebiseeti torbee darbe kanallee daangaa isaa eeggachaati jira. Anis immoo uummatachi baqatee dhufe kanaaf irra caalaa gargaarsi karaa qeerroo fi karaa uummataatiin akkasumallee karaa poolisii Oromiyaa kanaan deeggarsi godhamaafii jira. Gama kaaniin gama mootummaa wanti godhamutti jiru tokkollee hin jiru. Isaaniin immoo keessattuu qeerroon gurmaa'ee gargaarsa kana maallaqa walitti qabeen huccuu bichuu saamunaa fi waan ittiin huccuu kana miidhanillee akkasuma duudhaaf sirraan miidhellee waan nyaatamu kana hundallee ofiitiin bilcheesseetii uummata kana dhaqqabsiisaa jira. Amma akka yeroo darbe dhageenyetti mootummaan labsii ta'e wayii baasee ture. Labsiin sunis akka lolli sun dhaabbatu ture. Lolli sun hin dhaabbate immoo darbees immoo ammallee mootummaan ittuma cimsee uummata kana ficcisiisuu itti fuulleffatee jira. Sochiin kun waa takkallee kan dhaabbate hin qabu. Daangaa isaarra nu duraan eegaa jira malee ammallee sochiin waan sadii gama mootummaa wanti dhaabbateesaa kan jiru. Keessattuu karaa makalaakaan jedhu yookiin humni mootummaa fayyaanee guddatee jiru nammallee isaanii yoo godhatanii malatti darbanii waanta jedhu yoo uummanni ofirraa deemu garuu uummata kanaan akka waan quban maaliif jiru kaasanii qawwee fa'aa kanillee hiikkadhaa maal jechuu kanatti jiranii. Malee gama mootummaatiin deeggarsi takkalleen dhaabuudhaaf wanti inni hojjetee waan takkalleen jiru. Mee akka nama tokkootti akka ilaalaa jirtutti immoo gama mootummaa federaalaatiin yoo ammallee uummatarra balaan dhaqqabaa jiraate gama poolisii Oromiyaatii fi uummataa gidduu hariiroon jiru akkamitti ilaalte? Gama weerartootaa fi weerartoota liyyuu poolisii kun mootummaa federaalaa gidduudha. Mootummaa federaalaa fi liyyuu poolisiin akka hidhata qaban cimsinee dhaga'aa jirra. Isaanis mul'isaa jiru. Isa kana cinatti poolisii Oromiyaatii fi uummanni Oromoo naannoo sana jiraatu hariiroo akkamii akka qabu darbees immoo ittisa gahaa gochaafii jira poolisiin Oromiyaa akka jedhu kanarratti mee yaada? Kanarratti kun qabatamaatti wanti argamaa jiru duraanis amma weerarri kun yoo xiqqaate waggaa ga'eera kan miilanaa kun gidduu kanaa kun keessatti waama haa ta'u malee kun qabatamaatti wanti beekamu deeggarsa mootummaa federaalaa kun deeggarsa humna waraana mootummaa Itoophiyaatiin kan liyyuu poolisii kan leenjiillee isaanii meeshaa illee kan kennan isaanii ammallee humna kanaan deeggaramanii ajaja isaaniitiin keessattuu humnoota ajaja waraana makalaakaa kanaan deeggaramanii kan isaan uummata kanarratti dhufaan dabalu. Kanaafuu kun qabatamaatti uummanni naannoo daangaarra jiru kun namni takkallee kan wallaaleen jiru daa'imarraa kaasee hanga maanguddootti waan argaa jiranii ammallee kun walgahii garaagaraa godhamu irratti uummanni kana gaafataa jira kan rukutaa jiru mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaati waan ta'eef kun kan mootummaadhaan ka'e jedheetu uummanni illee amma
maanguddoonni keessatti walitti qabanii jiran kun kallattiidhaan kanaa booda humna nu rukutu yookiin immoo humna makalaakaa mootummaa kanaa kan achi leenjisee nurratti bobbaatee deeggaraa jiru kana yoo rukutu taate malee wanti biraa walirraa qabnu hin jiru akkasitti maddaa jira jechuudha isaa irratti. Ayyee tole mee liyyuu poolisiin weeraree yeroo ture sanatti kaampii Oromiyaa keessa buufatee turuusaa dhageenye ture. Humni uummata kana waraanu kun ammayyuu Oromiyaa keessa buufatanii jiru akkam kana quba qabdu? Humni liyyuu poolisii buufatee jiru addatti daangaa Oromiyaa karaan jiru hanga tokko daangaalee naannoo karaa cinaasaan kana daangaaleen bakki duraanuu mootummaan daangaa kana waliin dhoofisee jiru yookiin naannoo Sumaalee jedhee kan jiru naannoo Oromiyaa ta'ee awwaliin dhahamee jiru kanarraan miidhanii naannoo kana immoo irra caalaa kaambii waraana mootummaa Itoophiyaa kana jira danda'uu godhatanii naannoo sanaan ammallee kaambii godhatanii liyyuu poolisii taa'utu hin taane ciisanii uummata kana saamuu irratti dhufaasuu jira. Inni waraana mootummaa garuu karaa kanaan magaalaa Harargeetti illee kaambilee hedduu qabanii baabbilee cinaasaan bakka hedduu akkasumallee karaa miidhagaa lolaa kanaan illee buufata waan qabaniif kaambii kana godhatanii taa'u garuu wanti isaanii deeggarsa tokkollee mootummaa uummataaf godhan takkallee hin jiru. Ayyee ulfaadhu dhaggeeffataa keenya yaada bal'aa fi gahaa nuu laattee jirta. Ammallee uummanni keenya tokkummaan uummata keenya hajabaatu wala gargaaru jenna. Yaadotni biraa yoo jiraatan fuulduratti irra deebinee gaafachuuf jirra. Jajjabaadhu siin jenna nagaan nu ooli. Ayyee galatoomaa fayyaa ta'an jiraadha. Ayyee. Dhumarratti gidiraaf rakkinni uummata keenyarra jabaatuun itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Jimmaa Limmuu Saqqaatti dargaggoota Oromoo konkolaataa irratti tarkaanfii fudhatan jedhamuun hidhuun isaanii gabaasni nu ga'e ifa godha. Dargaggoonni hidhamanis kanneen Muhammad Huseenii fi Jamaaluu Sha'aliyyii yoo ta'an mana hidhaa keessatti argamu. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Qophiilee keenya afaan faana turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaal qalbiisaa dhangaa ture horii bulu jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Wallee haaraa artisti Galaanaa Gaaromsaan ayyaana irreechaan ol qabsiisee sirbee isin biraan geenyee gara dhaamsa hooggansa qeerroo bilisummaa Oromoo kennametti dabarra. Ammas nu waliin tura. Shanko dale jisu farda bagada gari binare kisu badu farda yo duni debite hidatu mudi yo orme kenite chaftu lama shanko dale jisu fardi goti chap gari binare kisu Niketi mulia biti ito garasi yadu sanakiti iti koligareke ya bidareke manavali lamike rabab duri dula de maya abba dula tu kagesa ya jole abba dula tu kagesa ya jole ada sike kota muda ya fole ada sike kota muda ya fole malkaf tulu demti ya jole afulu dura demti ya jole inga
eegata daangaa. Daangaan camnaan baroonneen koona dhiiga. Hingatu gada hinnaku ganda hingatu gada hinnaqnu ganda lama shaanqoo dhaleechisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. mirgi hiree ofiin murteeffachuu uummata Oromoof hanga kabajamutti qabsoon bifa walirraa hin cinneen itti fufa. Jalbultii kabaja ayyaana irreechaa birraa bara 2017 ilaalchisuun dhaamsa hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa dabarfame. Uummanni Oromoo hundi baga bacaqii gannaa baatanii ifa booqaa birraatti ceetan. Ayyaana irreechaa birraa kan bara 2017 dilbata dhufu horar sadee Bishooftuutti kabajamuuf jiru jalbultii ayyaana irreechaa birraa baga ittiin isin gahee kan milkii fi nagaa uummata Oromoof haa ta'u. Waan hundumaa caalaa ilmaan Oromoo bara darbe bara 2016 horar sadeetti nagaadhaan ayyaaneffachuuf manaa ba'anii nagaan galuu dadhabanii mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin akka baalaa harcaafaman 750 olitti kanneen lakkaawaman wareegamaniif gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Dhimmi kun godaannisa sammuu uummata Oromoo hundatti kan ta'ee jirudha. Gadda keenya yaadannoo sammuu fi sirna yaadannoo akkaataa qajeelfama gumiin abbootii gadaa fi hooggantoonni amantaa waaqeffannaa akeekanitti yaadannoo ilmaan Oromoo wareegama qaalii baasanii kan raawwatamu ta'uu gad jabeessinee hubachiifna. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo miiliyoonota hedduutti lakkaa'amanii fi akkasumas jaallattootaa fi leellistoota aadaa amantaa fi duudhaa Oromoo saboonni hedduu kumootaan lakkaa'aman kan irratti argaman ayyaana biyyoolessaa biyyattii keessatti uummata bal'aan kabajamu keessaa isa duraati. Uummata Oromoof ayyaanni irreechaa kennaa waaqaati. Ayyaanni Oromoon kabajatuu fi leellifannaa guddaa kennuuf keessaas inni guddaan ayyaana irreechaati. Uummanni Oromoo ayyaana irreechaaf mirga uumamaan waaqa uumama hundaa irraa argate. Mirga namaan yookiin mootummaan kennamee fi miti. Qabxiilee sirna kabaja ayyaana irreechaa fi yaadannoo wareegamtoota Oromoo ilaalchisuun gumiin abbootii gadaa Oromoo fi abbootiin amantaa waaqeffannaa Oromoo dabarsan jabeessuun dhaamsa armaan gadii uummata Oromoo hundaaf dabarsina. 1. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoof kennaa waaqaati. Kan uummata Oromoo waliin uumame waliin jiraatee as ga'ee fi boorus itti fufee hanga baraabaraatti uummata Oromoo waliin jiraatudha. Mirga uumamaan ilmaan Oromoo hundaaf walqixa kennamedha. Kanaaf garee siyaasaa kamittuu harkisuun hin danda'amu. 2. Ayyaanni irreechaa mirga uumamaan waaqni Oromoof kennee akka uummanni Oromoo bilisa ta'ee ayyaana isaa hin waaqeffanneef girni bittootni duraanii fi abbaa irree wayyaaneen mirga uummanni Oromoon uumamaan qabu kana sarbaa kan turan ta'uun beekamaadha. Oromoon garuu tole jedhee mirga uumamaan qabu kana sarbamee hin teenye.
wareegama qaalii itti baasuun bakka har'a irra jiru kana irraan ga'ee jira. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi mirga keenya wareegama qaalii gootota hedduun as ga'e kana akka qaroo ija keenyaatti wareegama kamuu baafnee eeggachuun kunuunsuu fi kabajuun dirqama ilmaan Oromoo hundaa ta'uu dhaamsa keenya gadi jabeessinee dabarsina. 3. Ayyaanni Irreechaa akkuma maqaan isaa ibsutti ayyaana kennaa uumamaan Oromoon qabuu fi kabajatudha malee dirree wal dorgommii siyaasaa kan abbaan fedhe bu'aa siyaasaa yookiin political credit itti argachuuf jedhee uummata Oromoo afaan faajjessuu danda'u miti. Kana hubachuun kanneen marsaalee sooshaal miidiyaa irratti holola afaan faajjii uummata gidduu ooftan sirni kabaja ayyaana Irreechaa akkaataa namuusaa fi qajeelfama gumiin abbootii gadaa Oromoo fi abbootiin amantaa waaqeffannaa Oromoo ibsa dabarsaniin kan kabajamu ta'uu gad jabeessinee hubachiifna. 4. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti aangawaan mootummaa wayyaanee TPLF yookiin EPRDF OPDO'n uummata ayyaana isaa kabajachuuf gad ba'ee fuulduratti ba'ee akka haasawaa kamuun dhageessifne gad jabeessinee akeekkachiifna. Mootummaan wayyaanee kanuma bara darbee ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti bakka tokkotti ilmaan Oromoo jumlaan fixee waan ta'eef hanga yoonaa gumaan uummata Oromoo awwaalamee warra qajeelfamaa fi ajaja dabarsuun uummata keenya fixan seeratti illee utuun dhiyeessiin har'as dhiiga uummataa irra dhaabbatanii olola siyaasa garboomsaa oofuun yakka lammaffaa uummata Oromoo irratti raawwachuu ta'uu gad jabeessuun akeekkachiifna. 5ffaa fi sadhumaa qeerroon dargaggoonni Oromoo barattoonni qaroon uummata Oromoo barsiisonni fi beektonni Oromoo hundi sirna kabaja ayyaana Irreechaa bara 2017 kabajamuuf guyyoonni muraasni hafan kanarratti argamuun bifa nagaa tasgabbii naamusa tokkummaa sabboonummaa eenyummaa Oromoo fi Oromummaa addatti calaqqisiiseen akka kabajamuuf ga'ee Oromummaa keenya akka baanuuf dhaamsa Oromummaa dabarsina. Ayyaana milkii injifannoo uummata Oromoof hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoorraa. Namni sagadaan gadi butaake seenaa seera galmeessisa kabaake. Sirni gadaake gadi butaake aliisa uumabaake. Daaleef gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaasi yaaddu sannaqiiti. Ittiin qoli gaaleeke yaabinaalee maqaa walii dhabbiike. Ulis konerga galmeesse gadaako. Ulis konerga galmeesse gadaako. Eenyu nadaba nambeka haraako. Nadaba nambeka haraako. Nabdatini barango fiteessa. Nabdatini barango fiteessa. Adaatu beeka sirnaafi bulchiinsa. Adaatu beeka sirnaafi bulchiinsa. Singatu gada yoo dandeera naara. Naku ganda yoo dandeera naara. Hingannu gada yoo dandeera naara. Naku ganda yoo dandeera naara. Siyaana naara lunaara. Rabira hora buna ya fode. Rabira hora buna ya fode. Yo hamates wajinduna ya jole. Yo hamates wajinduna ya jole. Olef dabale tu ega tadanga. Olef dabale tu ega tadanga. Dangan jam namba konne kona diga. Dangan jam namba konne kona diga. Unga tu gada yo dandeera naara. Naku ganda yo dandeera naara. Hinganu gada yo dandeera naara. Naku ganda yo dandeera naara. Siyaana naara lunaara. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.